عمت شنتمي شني. Haga man heerumne. إيه هنيرم نباقي. Eenyu idin gadda mare. أنا قرت إسلام زكومنا باس أنا فزكومنا خلني فترمنا خلني خلوا ما ننجر هذا جرا. Umri ijoollummaa keessanii quraan mara fixxanii. إيه قرآن مرت الناس. Aayaa tokko ka isinii laafunuu qaraame rakkoon qaba waan isin dhagaa rakkuma dhibba sadii isin saaman isaa isin dhabdan mana yoo rabbi laaffise nama tokko lama malee isin erguu danda'a. Hin heerumne jettee nama gara. أعوذ بالله من الشيطان سجل الكاسي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون كريوة وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم لها برازقين كل شيء عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Account baankii qabdanii? أكاونتي قبس إيه Itoophiyaan Nigdi baankii mobaayil baankingii qabaa? موبايل بانكينج بنتي منين خالم بنجم خالم أي بري بري سليم Silkiin keessa mobaayil baankingii qabaa jedhi? إن كابو بري كابا Okay. Akkaawuntii keessanii maayee? 1,000? كما توكو ترباتا ميتاكا 1,070 takka? ودلما 12?
soddomii ja'a Didamii ja'a. soddomii ja'a Kudha lama soddomii ja'a. 12 75 lama 75 lama. Maqaan isii? Farahaa Ahmad Farihaa. Maali maqaan? Farihaa. Farihaa Ahmad Farihaa. Farihaa Ahmadi? Farihaa Ahmadin. Ahmad. Farihaa Ahmad. Amma magaalaa tam jirtan? Adamaan jira. Adaamaa. Adamaan jira. Kira Adaamaa kan dhaqam? duraan hin beeku ishii san quraanatti umrii ishii amata 55 guutuu Karaa turte? min wala qaraa turtee akkasitti ummaan sun hin carras hin arganne koo kaameraas duubatti garagalchee Afaan manaa ta'e cinqiniiti. ishii amatayyee tiree daktor Aishee sibira jiranii? no barraachi dhageetiin mana banee mana kiyya gaa hedduu namni feema san nan beeku waan hin godhuuf hin beeku wallaa hedduu akka ishillee hin beeku ani Maqaan isaanii eenyuun? ummaa wal baraan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Nagaa fayya qabdani. Fayyaa. Alhamdulillah walaka alhamdu walaka shukr. Maal taatan? Namaatu gartee nama sheekaa tokko shee Adam Jaamaa maallaqa shee Adam Jamaal Jaamaa maallaqa zakaa kana minaa kana tokko laal mana banaa kana keessaan jira. Mana kana gartee dhufeetti ilaalee alul khayriitu jira barjee akkanatti waa'ee alul khayrii na bira dubbate na biraa deeme akkanatti alul khayriin takka jirti nama meeqa akkana godhanii gartee bakkatti godhan jee deebi'ee na biraa deeme guyyaa kaan akka dawwalee duuba alul khayrii seenin naa himtee je'eetiin gartee manuma isaa dhaqnee gaafanne naaf yaadaa doon takka itti hime du'aa'ii godhaa dachiin kuma qarshii kuma sadiin takka kuma 300 dachiin mana kilaasiin takka jirtu ni argamti je'eetti guyyaa boodarraa nutti haasa'e. Kuma 300 dachiin gabaabduun takka kilaasiin takka kifiliin takka irra jirtu ni jirti je'ee guyyaa lammadaa nuu hime beektani. Sanirraan alkhayrirraa yoo waa tokko arganne waa xiqqoollee taate dachiin kuma 300 dachiin xiqqoon takka ni jirti jetta kilaasiin takka irra jirtu naan jee guyyaa lammadaa. Alul khayrirraa 300 fudhattanii 300 sanii lafa bitatumo? Inni gartee akka jeetti gaa amma eega 300 hin jiraatte ani maallaqa zakaa tokkoon qaba 100 takka ni gaha ka zakaa fi fitrii amata hedduu naaf akkananiiti walirraa kakkaayyadheetuma 100 takkaan gahe eega dachiin 300 hin jiraatte 200 gartee alul khayrirraa naa barbaannaan hangisanuu ni geessa kaa jenneen beektanaa fi nama guddittiin takka nama guddaadhaa adaadoo jennaani. Sanirratti ammaan tana hayyee akkas taanaan 100 takkitti san ergii naan je'eetiin 100 takkitti sanitti ergee bira ture maallaqni kun gartee bira ture anilleen gaggaafadhee miila tokko na dhukkuba qabbana takka as keessa natti bu'ee manni kun ni rooballee gubbaanis qilleensas gamaa gamanaan hulaallee hin qabu natti yaa'aa qabbanti faanaan na seente jilba na seenteensaa. Qabbanti akka malee gartee miilli kun na iitee na dhukkube kanarratti hin gaafadhe gaa amma 300 eega jiraatte je'eetiin 100 takka gartee naa ergi naan jettee sittichi erge mee maallaquma san naa deebisi haakimaaniin dheqaa je'ee yeroon gaafadhu akkaawwantiin kiyya naashal naa idiidhaan waliin qabannee cirootti wal qabataa ni ciroo dhaquu hin dhaqqabu ammaan tana qarshii 10,000 takka siifin erge je'ee 10,000 naa erge. Guyyaatti aanullee 10,000 naa erge 20,000 naa erge jechuudha 100 takkarraa. Kanarratti duuba gartee eega humaa takka naaf hin ergine sheeka naa deebisi gartee maallaqa kiyya naa deebisi hin jeeni. Maallaqa naa deebisuu dideeti gartee ani maallaqa balleesse
maallaqaniin balleeysee naan jedhe duuba ani miilli na dhukkuba haakimaaniin dhaqaa waan hin nyaadhus mana kanaa hin qabu mee akkamiin taama alkhayriidhattiin si himee 100 takkitti sanirra 3,000 2,000 yoo arkanne 200 yoo arkanne manaan sii bita naan jettee sababaa kanaatiin narraa fuute akka balleessituuf narraa hin fuune maaliif narraa gartee balleessita sheekana ergin jeen gaafa boodaa silkii kiyya gartee bulook na godhe akka irratti hin buune gartee na godhe deebi'eetiin amma sheekonni ganda keenya kana keessa ni jira nama 4 gartee itti himadhee namni 4 san silkiillee jalaa kaasuu didee deebisaallee deebisuuf didee gartee gaafa kan manatti itti dhaqanii aboo nama kana maakkana gootaa jennaan ani maallaqa siidhaanii nyaadhee homaa takka hin qabu jeeni gartee firraa jara gartee yaase jarri biraa deemee dhufee homaa takka hin qabu sinuun jee nuti akkasitti biraa dachaane jedhanii natti himanii Osman mana kana keessa taa'uu mitiyyoo tanaanis wal hin beeynu rabbiin ofaa gartee mana saahiba isee kana fidee sanirratti gartee mitiyyoon ollaa kiyyaa takka kootumee mana kanaan si geessaa ummaa jettee asii dabaaftee manuma kanaa hunda geessitee ijoolleen tun teessee gartee taa'utti jiraniitti ol seenee haala kanatti himadhee mitiyyoon tun gartee miidiyaarra na ol baaftee jechuudha ilmaan kiyya sababa kanaa gartee maallaqni kiyyailleen kan namni gartee zakaanaa kan narraa nyaadhame Dhabii kun dirree irratti hafeyaati mana narraa na baasuuf deemte mana kananiin tolfadha narraa beenaan jette haalumaan ta'uun dhabe akkumaan ta'uun dhabe umrii tiyya guutuu quraanuma irratti nas gahe deebii ammas ilmaan hin qabu kunaa hin qabu Nama qaraamu isin. In qaraatan moo hin qaraatiftan? ani ammaan tana gartee ijoolleellee quraanumaan qaraasisaa ifillee gartee darsiillee numaan dhaggeeffadha galgala kanuma dabarra Ijoolleen qabdanii isin. Abbaa manaa ijoollee. abbaan manaa hin qabu ilmaan illee hin qabu heerumeetillee hin jiru jechuudha quraanuma irratti yeroon kiyya narra Akkuma takkitti deebisaa gaafiin baay'isina umma. Hin heerumne. hin heerumne ani yeroo kiyya quraanuma kana irratti osumaan quraana kanarra jiru gartee yeroon kiyya narraa deemte hin Umriin heerumne keessan mee? Toleeshi. Karaa Museedhaan gara Waaqayyo namoonni deemaa turan moo deemaa hin turre? Eski baasii tiksii. Namoonni Museen itti ergame maaliif ergame ture namootatti? Si gaafataa jiraan. Museef kan kenname seera. Ikkoo wanni inni uummatatti ergame maaliif ture? Namoota karaarra badan karaatti haa deebisuuf immoo akkasumatti cal jedhee immoo ergame. Seera Museef kan kenname seera. Ikkoo seerri sun seera Waaqayyoo ittiin lallabu akkaataa ittiin jireenya Waaqayyoo lallabuu dhufee mire? Maanni dhufeen Museen nama fooniidha barra akka gooftaa Yesuus miti. Maarree maan hin ergamne Waaqayyoo bira ergamee dhufne maa Yesuusoo nama fooniiti? No Yesuus Yesuus nama fooniiti. nama foonii qofa miti. Museen haadhaaf abbaarraati kan hin dhalate malee karaa haadhummaa qofa miti kan hin mul'ate. Ikkoo nama foonii miti Yesuus. Karaa dubartittii Maariyaam dhalachuunsaa nama foonii ta'eetu kan hin argamu. Maarree nama fooniiti miti ree Yesuusis? Of keessaa qaba. Namummaa fi waaqummaa of keessaa qaba. Amma isa of keessaa qabu booddee turumna amma Yesuus Kiristoosin nama fooniin jenna moo hin jennu? Akka ani akkati barbaaddetti siin deebisu akka kitaabni jedhutti. Akka ani barbaadetti osoo hin taane Yesuus nama foonii jennee waamna moo waamnuudha nama gaaffiin koo? Waamtu nama foonii qofa jettee waamtu. Yesuusin maal jennee waamna? Yesuusin isa abbaa biraa ergamee dhufe. Isa ana malee karaan dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee eenyu illee gara Ikkoo abbaatti inni ergamee dhufe sun nama fooniiti moo miti siin jedhe? Yesuus kan jedhamu nama foonii moo nama foonii miti? Karaa nama foonii foon uffateetu kan inni mul'ate. Maali anis atis ikkoo karaa namaa foon uffanne malee karaa Waaqayyoo uffanne anaafsis karuma namaa foon uffanne hankasi gaafadhe Yesuus inni jedhamu nama foonii moo nama foonii mitiidha malee koo foon uffachumaa nutis karaa namaati karaa haadha keef abbaa keetiif hoogaan nuti uffatteetis ani gaaffis gaafadhe Yesuus kun nama fooniiti moo nama foonii mitiidha? Nama foonii akka koof akka kee miti Yesuus. Hir'uudha? La hir'uu wanta isa godhuun jiru kan waaqummaa amala Innaa guutuu yoo ta'e akka koof akka keeti kaayoo nama guutuu taanaan anaaf akka koof akka keeti Yesuus nama foon yoo ta'e akkuma koo foon akkuma koo qaba harka akkuma koo qaba ija akka koo qaba lakka akka kee miti yookiin ijaan qaba yookiin harkaan qaba yookiin miilaan qaba yookiin garaan qaba yookiin foon irra hin jiru lafee qofa yoo jette hin beeku garuu akka koo foon hin qaba nama foonii moo nama foonii miti?
Akkasin jenne inni kuni waaqayyo gaafa nu uumeyyuu akka fakkaattii isaatti nu uume. Kanaaf gooftaan Yesuus immoo akka fakkaattii keenyatti dubartittii Maariyaam qulqulluurraatii kan inni mul'ate jechuudha. Haadhaaf abbaa fakkeenya isin haadha keessaniif abbaa keessanirraati kan hin dhalate miti garuu karaa dubartittii ishee qulqulluu ofii masaa hafuuraatiin kan irra buufate ofiisaa dhalate foon uffatee kan inni bahe jechuudha. Achirratti dubartittii Maariyaam irraatii garuu cubbuus irraatii fudhatee hin baane waa tokko irraatii fudhatee hin baane sababii gadameessa ishee keessaa baheef nama jedhame malee kuni wanta takka irraatii fudhannee hin baane jechuudha. Karaa isheetiin argame, karaa isheetiin mul'ate. Durallee raajonni dubbachaa turan akka masiin dhalatu, akka fayyisaan biyya lafaa dhalatu, akka inni dhufu otoo hin dhalatiin durayyuu dubbatamaa ture jechuudha. Ayyee galatoomii tole. Yesuus Kiristoos akka keessanitti dhalate moo bifa waaqayyootiin dhalate? Bifa namummaatiin kan inni mul'ate. Kan inni dhalateen siin jedhan maal mul'ate dhalate malee? Kan inni dhalate bifa isin fakkaatee dhalate moo waaqayyo fakkaatee dhalate? Fakkeenyaaf isin waaqayyo bifa isaatiin isin uumeera waan ta'eef isiniin fakkaatee uumate moo waaqayyo fakkaatee uumameen? Fakkaattii waaqayyo jechuun jechuudha. Anis amaluma keenyaatti fakkaattii waaqayyo jechuun akka wangeela keessanitti akka fakkaattii waaqayyootti uumamtan isin jechuun nama akka bifa keenyaa fi wanna keenyaatti taa'umnu waan jedheef sinna waaqayyo fakkaatee uumamnee jettan. Yesuus waaqayyo fakkaatee uumame moo lakki isinirraa kan keessan qubaan uumamee jedhe Yesuus? Maalidha Yesuus waaqayyo fakkaate ofiisaa waaqaan? Maa waaqayyo abbaadha isa waan hunda uume jennee sila waliin galleenu? Bifa ilmummaatiin dhufe fa bifa ilmummaatiin dhufe malee. Kanaafuu kan dhalate Yesuus inni dhalate kuni namadha miti nama foonii jennaan miti isaan Yesuusin. Laa akkas qofa jechuun dandeessu dogoggorii. Maal jennaare Yesuus nama foonii ta'uu isaa miti taana nama foonii miti taanaan? No, lannoo adeemsisaa akka namaatti miti kan inni dhalate adeemsisaa jechuudha. Akkaataan dhalannaa sun waan biraadha inni alaata akkaataan dhalannaasaa akka biraatti dhalate jechuufi. Heewaanis akka biraatti dhalatte waan taateef nama miti jechuuf deemtaati. Fakkeenyaaf heewaan akka keetti hin dhalanne. Tole isheen nama miti jetta heewaaniin. Waa'ee dhalannaa haasa'aa hin jiru ani. As deebii michu. Michu. Heewaaniif addaamirraati kun ikkoo nama haa ta'u jedhee waaqayyottiin nu uume malee sana faana wanti walitti dhufu hin jiru. Ikkoo heewaaniin gaafa uume akka keetti uumamte isheen yookiin akka keetti argamte? Heewaan moo uumamte isheen? Ikkoo akka keetti uumamte jedhe. Innaa fakkaattii koo qabdi. Fakkaattii kee qabdi sirriidha. Yesuus fakkaattii kee qaba. Ankasiin jedhe isheen akka kee akkaati dhalattee taadha abbaarraati argamte akkuma kee? Kana waaqayyoota isheerraa kaasee uume malee waan tokko maal jennaan reesheedha nama maal jennaan karaa addaa dhalatte abbaan haadhan qabdu abbaa qofarraa dhalatte isheedhaan maal jennaan waaqayyoo jennaani waaqayyoo ishee dubartii. Een jennu garuu isheen nama jettee namee dhamteetu kan isheen. Tole Yesuusin isoo karaa kanaan kan dhalate maaliif lakki adda akka kootti hin dhalanne maal jettee diddaree Yesuusis nama fooniitii jennaan lakki maal jette? Ani Yesuusiitiin asitti kanan fudhadhe ana dhugaan jedha. Allahan keessan ani dhugaadha jedhee dhugaadha jedhee hin jiru. Kanaaf ana karaan si garsiisa rakkoon hin jiru. Ani si garsiisa rakkoon hin jiru. Kan quraanaa si garsiisa. Kan ani dhugaadha jechuun waaqayyoodha jechuudha miti. Ani dhugaadha jechuun dhaloonni isaa sirraa addadha jechuudha miti. Fakkeenyaaf ani dhugaadha waan hin jedheefi akkaataan dhaloonni koo foon koo gogaan koo dhiigni koo sirraa adda jechuudha miti. Kun haasaa afaan namaati ba'udha. Ani dhugaadha jechuu danda'a. Ani waaqa ofiin jechuu danda'a. Ani waaqa waan ofiin jedheef waaqayyo miti. Ani dhugaadha waan hin jedheef waaqayyo miti. Ani Yesuus Kiristoos nama fooniitiin jenna moo hin jennu jennaan lakki nama foonii hin jennu jecha hartaati. Asirratti dhiifamu ammallee gooftaa Yesuusiitiin kan arge ofiisaa miti kan inni dubbate. Asirratti raajota namatu arge malee ofiisaatiin rakkoon hin jiru. Itti dhufa rakkoon hin jiru. Ishi kana wal amansiisnee itti deebina tole. Amma Yesuus Kiristoos nama foonii hin jennuun erga jette barattoonni isaa gaafa koottu na qaqqabadhu na laali jedheen Yesuus Kiristoos nama maalii ture ree Yesuus kan inni na qaqqabadhu laali jedheen maal ture maal isaa qaqqabatan barbaade?
No, ana asirratti nama waaqummaatiin lafatti dhalate hin jenne bifa namummaa fudhateedha kan inni mul'ate. Harka koo na qaqqabaa kunoo na qaqqabaa ani suma jedhe. Amma Yesuus nama fooniiti moo hin jennuudha? Nama gaafiin kee tolee erga akkas ta'e Yesuus Kiristoos nama foonii jenna moo hin jennure? Ati isin akka barbaadanitti jedhaan garuu nama guutuuf. Ana akka barbaadetti sun hin jedhu akka barbaadetti jedha osoo hin taane akka wangeelli barsiisutti wal gaafataa jirra walii deebisna erga koottaatiin na qaqqabadhaa laala jedheeti Yesuus Kiristoos. Hafuura jechuun hin dandeenyu. Kan inni akka qaqqabadhaa jedhe foon isaa lafee isaati miti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama fooniiti yoo jenne yoo. Innis maal jedhe nama ta'ee bifa namummaatiin kan inni mul'ate. Amma garuu maarree kanumaan jedhe anis kanumaan jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama fooniiti jechuu hin dandeenya jechuudha. Tole Yesuus Kiristoos nama fooniiti yoo jenne. Nama guutuu fi waaqa guutuu jechuu dandeessa. Ammallee inni du'ee waaqummaa isaa ulfina waaqummaa. Hin jenne Yesuus bar. Nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu nu barsiisne michuu. No ulfina cimina isaa argisiisuudhaaf bifa fooniitiin du'ee du'aa moo'ee ka'e. Ammallee itti dhufna bifa fooniitiin du'ee du'aa ka'uusaa itti dhufna kaageefti qoy dura. Eenyummaa isaa arga barree booddee waa'ee du'a isaa immoo itti dhufna. Amma kan hin jechaa jiru an Yesuus Kiristoos gaafa barsiisu wangeela keessatti namadhaa jedhe ilma namadhaa jedhee gaafa barsiisu nama guutuuf waaqa guutuudha jedheen barsiifne Yesuus Kiristoos. Tole erga inni nama guutuuf waaqa guutuudha jedhee hin barsiisne akkamittiin namummaa isaa mormitu sin inni ani nama jedhee barsiisaa jira lakki nama miti inni nama guutuuf waaqa guutuudha kan jettan maaliif jettan inni hin dubbanne wangeela amma fakkeenyaaf barattoonni isaa waliin turan keessatti Yesuus Kiristoos nama guutuuf waaqa guutuus hin jenne. No, ani wanta kitaabarraatiin kijibu dhugaan mormine jedhee jira garuu asirratti ani abbaa koo biraan dhufee jira. Rakkoon hin jiru. Amma Waaqayyo biraa dhufuu itti deebinee dubbanna. Kanaaf amma Yesuus Kiristoos ani nama gaafa jedhu namummaa isaan fudhannaami? Namummaatiin kan inni fayyise, namummaatiin kan inni cubbuu biyya lafaa kan inni baate, namummaatiin kan inni reebame, namummaatiin kan inni du'aa ka'e, namummaatiin kan hunduma waan inni hojjete. Kanaafuu Yesuus Kiristoos namadhaa jenneen fudhanna. Tole erga inni nama ofiin jedheeti inni waaqa guutuu kan jedhame yoo isaa fidanire inni akkas ofiin hin jenne maaliif akkas jettee dubbattu? Wangeelonni arfanii Yesuus Kiristoos waaqa guutuuf nama guutuu ta'uu isaan dubbanne. Yesuus kan jedhamu nama ta'uu isaa afaan isaarraa dubbate jedhani nu gabaasani. Maaliif nuti Waaqayyo nama guutuudha wanti guutuudha ka jennu? Asirratti kan inni raajoonni illee kan isaan dubbatanii akka masiin biyya lafaa akka inni fayyisaan biyya lafaa akka inni dhalatu akkasumallee akka abbaa biraatii dhufe akkasumallee inni isaan ta'e wanti hundumtiyyuu isaan ta'e kan jedhullee yeroo jalqabatti kan dubbatee jiru jechuudha kitaabarraatii si baasa. Yohaannis 1:3 jira bar inni Yesuus hin ta'e hin jedhu kan inni afur sagaleedhaan ta'e jedha malee an kan si gaafataa jiru waa'ee Yesuus malee waa'ee sagalee miti. Okay, achi nu dubbisuu dandeessu ani qabama. Akka jedhu Yohaannis 1:3 irratti. Nu baasa achumarra jira nu baasa tokkorra. Akkas jedha 1:3 irratti maal jedha? 1:3 barbaadu tokko malee. Tokko irratti jalqaba sagalee tureedha. Sagalichis Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichiyyuu ofiisaa Waaqayyo ture jedha. Akkoo inni ofiisaa Waaqayyo suni gooftaa Yesuus jechuudha. Sagaleen sun sagalee Yesuus hin jedhu sagalee jedha malee. Eko inni kakuu maali keessan? Eko kakuu miti kakuu keessatti miti ka jedhu. Kan dubbataa kakuu keessatti miti. Okay, itti nuufufa maal jedha sana nu baasa amma wangeelitti sana keessatti nu baasa. Maal jedhe? Maal akka jedhu jechuudha. Waan hunda durayyuu sagalee ture jedha. Sagaleenis Waaqayyo bira ture jedha. Sagaleenis ofisaayyuu Waaqayyo ture jedha. Lakkoofsa 3 irratti maal jedhe? Wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee wanti ta'e tokkos hin jiru jedhe. Eenyuunni sagalee sana. Inni sagaleen sun Waaqayyoon ta'e inni jedhu gooftaa Yesuus. Wanti sagaleen sun iyyuu gooftaan Yesuus. Inni isaan ta'e immoo gooftaa Yesuusidha. Sagaleen akkamitti Yesuusiin ta'uu danda'a? Sagaleen otoo akka macaafa keessanitti jedhe sagaleetu dhufatee dhufe malee koo wanta waan irraatii dhufe jira. Dubartiin tokko akkamittiin otoo homaa tokko jechuun dubartiin tokko otoo dhiira tokko biraan ga'een akkamittiin da'uu dandeessi sagaleetiin kan isheen deesse. Sagaleedhaan deesse miti? Okay. Sagalee Mariyaamtu sagaleedhaan deesse miti? Hafuura qulqulluudhaan kan isheen deesse. Kanaafuu Mariyaamiin sagaleedhaan erga deesseeti sagaleen sun Yesuus miti jechuudha. Sagaleedhaan deesse malee.
Amma kanan yaa jechaa jira bar. Maariyaam sagaleen sun sagaleedhaan deessite malee sagaleen inni sun isaan Yesuus ta'e inni miti. waaqayyoon ta'e kan jedhu Yesuusidha. No. Eh? Inni waaqayyoon ta'e innumtiyyuu fi masaa Inni waaqayyoon kan jedhu bar ta'e yeroo jedhu dura sagaleenis otoo dachee waaqayyo samiin hin uumamin iyyuu michuu gooftaan kiyya Yesuus ture jechuudha. Waaqa bira michuu ture. mee waan tokko mee akka goonu dhugaa rabbii ani uumama kiyyatti osoo namni suu ta'ee waliin haasofnee walirraa hubanne walirraa baranna. Jechuun ani al tokko beektu warra Abbooda ijoollee kiyya amaaraa arge hojiitti beekuu ta'een jira. ishi michuu kiyya. Ijoollee amaaraa irraa wanti argu ijoo maaltu jira beektanii? Ani gaafa jarri ijoolleen kiristaanotaa seenanii gaaffii islaamota gaafatanii yaani haala gaariidhaan mala gaariidhaan gaafatanii deebi'anii immoo gaafa gaafatamanis waan wangeelarra jiru qofa al tokko bilbila kaasa dhiifama laa godha. Sagaleen kun jiraa joo? Okay. So gaafa jarri macaafarraa as gaafatan waan bareedaa waanuma macaafarra jiru waanuma dhugaa gaafa isaan bakka yaas qannaan luuqatiin isaanii hagam tokko nu gatanii deeman nuti ijoollee Oromoo. Nuti yoo gaafatamne wal arrabsuu yoo waan waliin jenne walitti ka'uu waan walii xureessuu waan walii gadi qabu bas kanuma yookiin amantaa namaa xiqqeessu yookiin nabiyyi namaa xiqqeessu yookiin waaqa namaa xiqqeessu waan akkasii qofa kan jiru. Akkasiin taanu mee akka nama baratetti walii galee yoo ta'e hin ta'a yoo ta'u baate didee mormee bahuu danda'a bakka anaaf jaallatus bitus Yesuus Kiristoos waaqa jechuun mirga isaati namni si galee namni isa dirqiisu tokko hin jiru garuu wal arrabsuurraa adda baanee miira keessaa baanee namni dirqiisee nama galchaa jira hin galchuumi ofii ol seentanii mi kanas dhimma ijoollee jala jiru barsiisachuuf seentu takkaa immoo barachuudhaaf seentu kana lamaan keessaati yookiin nu barsiistan yookiin isin barsiisne yookiin nutti himtanii gala keessa nu fudhachiiftan yookaan isinitti himne quraana keessa fudhanna quraana keenya fudhattu waan sana alaa garuu miira keessaa baanee suuta haasofnu amma akka sila seentee miti mucaan amma isiniin jedhu amma baate kun jalqaba akka malee seente ture amma garuu suuta ragaa jettee dubbatu jirti kana caala mootuu suuta waliin dubbanne immoo kana caala dubbachuu dandeesse jedhee yaada saniifuu miira keessaa baanee amma dandeenya walitti himnee wal hubachiifnee gargar ba'uun barbaachisaadha tole. Dhiifama yaa jamaa asii abuudiin dubbataa jira ture. Yaadi ala muka jettu ergadhuutii gali malee akka namaatti ta'aa hin jiru tole ergadhuutii gali. Hayya. Dubbadhu mee eenyu ka amma seente kun sanyii Yesuus. Hayyee akkam nagaadha mee? Nagaa fayyaa keete? Irra gooftaaf galannaa ta'u. Baga jiraatti. Hayyee ani gaaffii tokko harkaa fuudhuu dandeessa? Rakkoon tokko hin jiru. Hayyee amma akka amantaa Islaamaatti Allahan uumaadha jettanii miti kan isin waaqessitan. Amanni uumaan kun anatu uume jedhee dubbachuu danda'ame? Anatu uume jedhee? Dubbachuu danda'ame? Dubbachuu hin danda'a. Nu ragaafillee macaafarraatii akka namoonni ittiin amanuu danda'anitti ana uumaan
Amma macaafa qulqulluurra yoo ilaalte ana waaqayyo isa samii kanaa fi dachee kana uumeedha. Isaayyaas boqonnaa 43 isaa 51 irratti illee yoo ilaalte. Ofiin hin dubbanne egaa waaqayyo maal jedha achitti? Ana waaqayyo isa samii kanaaf dachee kana uumeedha. Ana waaqayyo tuume jedha 24 irratti. Eeyyan. Akka kanaatti amma quraana irratti Allahan anatu samii kanaaf dachee kana uume ana uumaan kan jedhu dubbatee beeka amma ofii of danda'ee jechuudha. Amma ani waan tokko waanumti falaasii natti ta'u maalidha beektaa wanta farahaan dubbatu tokko agartee isatti yaada keessa namni biraa sirraa haasa'u sana hin barbaadu. Maaliif of dandeessee haasoftati konfidensii mataa keetiin jechuudha. Maa waaqayyo ofirraati qaama biraatii hin dubbatu maa wangeela keetti? Hin dubbata garuu kan ofiisaa dubbate immoo. Yoo dubbate Abdallah Nagasoot. Innaa waaqayyo ofirraati yoo ka dubbatu taate waaqayyo yaa kan ofirraa dubbatu ka taate yookiin nama biraa ta'ee kan inni ofirraa dubbatu taate rakkinni isaa maalire? Ana kan jedhe ofiisaa of danda'ee ana waaqayyo isa samii. Ofiisaa qoy Iyyasuus Kiristoos yookiin waaqayyo gaafa nama biraa ta'ee ofirraa dubbatuuf hin dandeenye jechuudha. Akkas jechuu koo miti of danda'ees dubbateera. Akkas jechuu miti taanaan ishi akkasitti dubbachuun isaa rakkoo qabaa? Amma rakkoo qabaachuuf dhabuu isaa miti amma wal falmiitti hin geessaa hin jirru bar. Falmiitti miti bar gaaffii na gaafate durarra walii gallee erga rakkoon qabaaneef ibsa sii kennuu barbaadeenan. Fakkeenyaaf Rabbi waaqayyo wangeela keessatti ofirraati ana jedhee osoo hin dubbatiin akka nama biraaf godhe yoo dubbate akka nama biraatti yoo waan tokko wanna jedhe rakkoon qabu. Yoommoo ana jedhee dubbates rakkoon qabu jennaan ibsa sii kennuu hin danda'an sana adda baafachuufidha. Maaliif beektaa ani akka mataa kootti qaamni uumaa ta'e kun anatu uume jedhee jalqaba irratti dubbachuu qabaata. Sanaa booda yoo eenyu qaamni kamiyyuu irraa dubbatu yoo barbaade Gabreeliin irraa dubbatu yoo barbaade namni biraa irraa ergamoonni raajoonni irraa dubbachuu danda'u. Iddoo tokkotti garuu ofiisaa of danda'e anatu uume ana jedhee singil parsanii kan ta'e tokko agartee dubbachuu qabaata. Kan akka kanaatti akka amantaa keessaniitti anatu uume kan jedhu ragaa qaba ragaarra jira amma Allaan anatu uume jedhee jira quraana. Ayyi amma dhaggeeffadhu sirriitti. Ayyi dhiifama ishee ayyi dhaggeeffadhamu miti godhadhuti. Inni jalqabaa akkuma jenneyyuu waaqayyo ofiinatu uume yookaan immoo waaqayyotu uume jedhee 30% singulaariidhaan yoo dubbate rakkoodhaan qabu. Indawum 30% pluraaliidhaan yoo dubbates rakkoon qabu jennee amanna nuti musliimoonni. Kana gaafan jedhu Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala first person singulaariidhaanis dubbatee jira. Fakkeenyaaf wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. Namaa fi jinni illee akkana gabbaraniif malee hin uumne jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate. Namaa fi jinni illee akkana gabbariif malee isaan hin uumne jedhee akka namaa fi jinni uume Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbateedhaa jira. Ayi lafaa fi samii jedhe malee namaa fi jinni hin jenne yoo jette fakkeenyaaf waaqayyo atamma samii fi dachii anatu uume jedhee dubbate yoo jette mee jinnii fi nama immoo anatu uume jedhee dubbatee jiraayyuu jedhee si gaafatuu danda'a jechuudha. Talawaawaa cimaa daqiiqa. Okay. So kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namaa fi jinni illee akkana gabbariif malee hin uumne jedhee boqonnaa 51 lakkoofsa 56 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbateedhaa jira jechuudha. Tole. Faraan achi hin dubbanne achitti. Maaliif beektaa? Amma fakkeenyaaf quraana boqonnaa 51 iddoo ammatti kaaste sanarratti ani fakkeenya koo duraa fakkeenya nani fudhadhe yoo dhageesseetta ta'e waaqayyo yeroo dubbatu ana waaqayyo jedhee dubbata. Sanarratti immoo nuti jedheeti kan inni haasa'u malee ana allaatu namaaf jinni uume akka isaan nagabbaraniif hin jenne bakka sanatti. Allaa kan jechuun maqaamti allaa jedhu. Nuti jedha. Nuti jedha. Nuti miti. Maqaamti allaa jedhu bakka sanatti hin jirudha. Maal jedha achitti? Maal jedha achitti? Jinnii fi nama akka nu gabbaranii akka nagabbaraniif uumne. Hin uumne kan jedhu kuni eenyuun bakka bu'aa bakka kanatti hin uumne kan jedhu. Bakka kanan barbaadu iddoo akkasii. Fakkeenyaaf ani akkatti waccuuf sin galchine yoon jedhe ana kan jedhu kun eenyuun bakka bu'a? Ana kan jedhu eenyuun bakka bu'a? Fakkeenyaaf ani akkatti waccuuf sin galchine yoon jedhe eenyuun bakka bu'a?
ati amma fakkeenyaaf kallattiitiin si argaa hin baran waan kana jettee ati argaarta kallattiidhaan eeka kanaafuu eenyuun bakka bu'a ani gaafan jedhu no akkasitti miti ka fakkeenyi kun sana wajjin hin natti eenyuun bakka bu'aati natti rakkoon hin jiru nama qaama dubbachaa jiru sana bakka bu'a galatoon qaama dubbachaa jiru sana bakka bu'aa jechuudha kanaafuu qur'aana rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan dubbataa jiru rabbidha ol siqtee walaalti kan dubbataa jiru rabbidha kanaafuu goda irratti wamaa khalaqtul jinna wal insa ani namaa fi jinni illee hin uumne jedhee gaafa dubbatu rabbiin bakka bu'a ana inni jedhu itti aansee maali eela quraana rabbi dubbataa itti ammas ilaale kana gaaffii irratti gaaffii nama wacaa jirta gaaffiidha moo yoo gaaffii miti wal mormite wangeela keessaa si fidee si gaafadhaanis rakkoon hin jiru dirqama walitti wacoo taate na gaafattee si dhaggeeffadhee cufadhu na dhaggeeffadhu fudhattaa fudhachuu baattee dhiista jechuudha saniif dhaggeeffadhu so rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaararraa dubbataa dhufeeti jalarratti wamaa khalaqtul jinna wal insa namaa fi jinni illee hin dhumne maal malee akka ana gabbaraniif akka anaaf sagadaniif malee jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate maa uriidu minhum min rizqin wamaa uriidu an yuximuun akkana nyaachisaniif nu obaachisan illee hin barbaadu anuu nyaachisee kan obaasudha jedhee dubbate nyaachisee kan obaasu rabbiidha kanaafu anuu jedhee gaafa dubbatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna allah huwa arrazzaaqu dhul quwwati almatiin allahin inni anamma anaa gabbaraniif uume kuni allahan kun akka anuu nyaachisee kan obaasudha jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata tole egaa akkasin taane ammoo 100% singulaariidhaan moo dubbateera jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala fakkeenyaaf boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti maa jedha إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ربين كيسن الله سمي في دتشي أمهجر بكبر رتي الله خلق كل شيء الله وهند ما يوم أمهجر جده 100% سينغولاري عن دبت كل ما كون وانجيلا سيرو ما بكون هذا كله كوسا كيس تكورتي جرو مال جدا واقعي يجل كباتي سمي في دتشي أمهجر دبت jechi dubbatamaa jiru jechuun jecha waaqayyooti jedhan 100% akkamitti dubbate jenna waaqayyoo dubbate tole kana qofaa miti Yesuus Kiristoos gaafa dubbatuudha jedhu ilma namaa mukarratti fannisuudhaaf jirtu gaafa jedhu ana fannisuudhaaf jirtu hin jenne Yesuus Kiristoos anatu fannifaman jenne kanaafuu Yesuus Kiristoos hin fannifamne jennee sin falmuuf nuti ilmi namaa jedhee gaafa dubbatu ani maaf hin jenne Yesuus Kiristoos ilma namaa isa jedhee isa jedhe malee ana hin jenne ilma namaa isa mukarratti fannistan jedhee dubbate kanaafu 100% singulaariidhaan namni tokko waa dubbachuun rakkoodhaa hin qabu isatu uumeef isatu uumne isatu dubbateef isatu dubbanne wanti nama jechisu tokko hin jiru kanaafu 100% singulaariitii nam tokko dubbatee namni sanarra bakka hin bu'a taanaani rabbiin subhaanahu wa ta'ala allahu khalaqa kulla shay waa hundayyuu allahtu uume jedhee 100% singulaariidhaan dubbateera jechuudha obboleessa kiyya galatoomi gaaffii biraa qabdaa lakki gaaffii biraa toon taane suma iddoo ammaa kanarratti kana hin barbaadu ani 100% singulaarii sana akkasi 100% singulaarii dubbachuu danda'a dubbachuu danda'a hin dubbatu deebi al tokko sitti deebi'a qoy beeza jirta jira akkam nagaageedha nagami jajjabaatta jira jechuun maal jedhama waa kana akkaataa musliimaa natti maatii jechuun bakka keessa jira miiri amantaa ከዛው ተቀባሊቴ ሻደን ቀበደ ይህ እስላሙማ ጀቹን እኒ ጀልቀባ ዋቀዮ ፋጀጀሙ ጀቹን አመንቲሳን ጀልቀባዩ ከነሞራ ጋኑ ተርገን ቁርአን በቆና ለመለኮሰ ዲበተ ኮሰዶሚ ሰዲረቲ ማል ጀደ ኑቲ ሙስሊሞታ አከታኑ አጀጀምኔ ጅራዳን ሙስሊሞታ ጀቹን ሰሚት ፎር ጋድ አላህ ዳፍ አጀጀሙ ዋኒ ጀደ ጀላ ደሙቱ ሙስሊማ ጀደማ ጀቹን ዋኒ ጀዱ ጀቹን ዋኒ ዲሲ ጀደ ዲሱን አነ ቆፈ ሰገዲ ሰካን ሞ ሰገዲን ጀቹን ሙስሊማ ጀደማ ጀቹን አጀ ዋቀዮ ፍረተን ጀላ ደሙ ቶሌ ሙስሊማ ተውዳ ዋቅናቲ ፍረቱ ሰካም ጀና ዋቀ ሰሚ ፊደቺ ኡሜ አመኩኖ አላህ ጀቹ ጅሩ ጀቹን አላህን ሱን ሞ ከኒሰ ዱረሌ ዋተ ኮንጅሬ ከቦደ ሳሌ ዋ ሂነፍኔ ከዋ ሁንደዩ ሞ ደንዳቴ ከነመቴ የሮ ተኮ ሞ ዋቀንታኔ ከነመተ ኡሌ ሂንደንደኘ ጀቹዳ ኢኒ ዋቆይ ማሳረቲ ከነቹ turu jechu ammoo badii kee siidhiisuuf illee dirqama kan nama ta'uun barbaachisne badii kee ta'uudhaaf dirqama badii namaa wanjala namaa baatachuu kan hin barbaachifne Allah jechuun siidhiisuu yoo barbaade ani dhiisaadha yaa ilma namaa abdiinarraan kutatiina ani waaqa namaa dhiisu siniifan dhiisa ana qofa karadha akkana siniif dhiisu jedheennaan kan isa kadhatteennaan siidhiisu malee otoo ati isaan kadhatiin otoo ati badii kee irraan dhiisiin dhufeedhuma dirqama nama ta'ee lafa bu'ee nyaatee
dadhabee reebamee kasii jijjiiramu yookiin immoo kasii dhiisu osoo hin taane bakka jirutti gooftummaa isaa qabatee kan sii dhiisu waaqa akkasiiti jechuudha. Waaqni keenya ammoo jannatallee nama isatti amaneef ka qopheesse nama isa dideef ammoo abidda ka qopheesse jechuudha. Ammoo sana duratti natti amana namalee karaan hin jiru namalee dhugaan hin jiru islaamummaadhaan dhalli amantiin biraa fudhataman qabu jedhee utuu namni lubbuudhaan jiru carraa ilma namaatii ka kennu jechuudha. Hatta aga gaafa lubbuun keessaa bahuuf jettutti carraa sii kenna jechuudha. Kanaafuu Allah akkasiiti kan nuti qabnu jechuudha. Allahn sun ammoo akka isa beeknuuf ergamaa nu ergee jira ilma namaarraa. Innis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilma namaa guutuutti addunyaa kanarratti erge jechuudha. Gaafa ergu maaliin ergeen dullaadhaan ergeeni? Shugguxii meeshaan ergeeni? No, Qur'aana jecha jedhamu raajii bara baraan jiraatu Qur'aana kana kan itti dabalamanii irraa hin ibsamne eegga gaafa isaa irratti bu'e hagaadhaa kan gorsa nuu ta'aa jiru. Rabbiin mawciidaa kan ta'e isinii erga jedhe yaa ayyuhan naasu jedhe boqonnaa 16 keessatti yaa ayyuhan naasu qad jaa'atkum mawciidatun min rabbikum jedhe qur'aanni gorsaa ta'e rabbi biraa isinii dhufee jira jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbate jechuudha. Kanaafuu qur'aana sana itti ergee Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'aana kanaan namoota gorsi waaqayyolee biraa tolfamaadhaaf akkan saganne waaqa tokkicha haa sagadan ajaja koo fudhatan hin hatiin hin sagaagaliin haadha abbaa kabajan haadha abbaa hin arrabsiin haadha abbaadha uffin jedhiin haqa ollaa isaanii haa eeggatan ollaa itti aanee jiru kaachi darbaa kaachi siqullee sadarkaa isaatiin ollaa isaanii haqa isaanii haa eeggatanii jedhe hatta yoo kiristaana ta'an illee haqa isaanii eegiti jara wajjin jireenya gaarii jiraadhu jechuudhaan boqonnaa 60 lakkoofsa 8 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan nama faana illee jireenya gaarii jiraachuu nu ajaju jechuudha. Hatta yoo kiristaana ta'an illee akka jara miidhuudhaa hin dandeenye. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 5 keessatti maal jedha yoo namni wallama wallalee tokko musliimaaf tokko kiristaana ta'ee dhufe kiristaana waan ta'eef jecha nama sana irratti akka hin murteessinee jedhe walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin alaa allaa ta'diluu jedhe jal'inni namoonni waan biraadhaa dalagan sun akka inni qixxee kiristaanaa musliimaa irratti waan hin taane murteessitu akkas hin taasisne haqaan murteessi kiristaanaa musliima gidduutti jedhe haqaan akka murteessinu illee nutti hima. Kanaan maal jedhe inna Allah yuhibbul muqsitiin jedhe kiristaanota wajjiniin jiraachuu ollummaa isaanii kabajuu rabbiin isin hin dhorku ammoo jara wal qixxeessuu haqa irratti illee rabbiin isin dhorkine rabbiin nama wal qixxeessuu jaallata wal qixxeessaa jedhee nu ajaje jechuudha. So Allah jechuun isa kana gaafa ta'u Nabi Muhammad jechuun immoo kanaadha abbaa isaanii irraa argamanii ilma namaa kana rahmata godhamanii ergaman jechuudha addunyaa kanaaf jechuudha. Kabira Qur'aana kana immoo jireenya keenya dubbisnee jireenya kee as keessatti immoo waan lafa sii kaa'ee jira. Dubartiin tokko yeroo akkamitti heerumti yoo heerumti gaafa adda bahu feete akkamitti adda baati yoo abbaan manaa rakkise akkam gooti yoo abbaan manaa irraa du'e akkamitti dhaalti abbaan manaa yoo ishee cinqee akkam taati mirga qabdi moo hin qabdu jireenya ishee keessatti kan jedhuufi akkasuma ammoo jireenya abbaa fi haadha ishee keessatti qoodni isheen qabdu yookiin shoorri isheen taphattu maaliin jedhee meenuu jireenya kee kan lafa sii kaa'e Qur'aana kana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala fakkeenyaaf akka kiristaanaatti olaale dubartiin tokko abbaan manaa ishee irraa du'e ni dhaalti moo hin dhaaltuun gaaffiin hin jiru jechuu hin dhaalti wanti hin jiru seera bira dhaabbattee seerri waan sii kenne fudhachuu qofaadha. Akka islaamaatti garuu seera fuuldura itti wanti wal kasastuuf hin jiru seera fuuldura wanti murteessatu hin jiru Qur'aana Rabbi sii buuseen dubartiin ga'een ishee hagam tokko fudhachuu qabdi kan siin jedhu lafa sii kaa'ee jira jechuudha. Akka kiristaanaa dubartiin tokko yoo abbaan manaa ishee buruskee ishee reebee mana keessatti ishee ciqe nyaataa dhugaatii yoon kennin uffata ittiin uffisiin yoo ishee reebee halkanii guyyaa machaa ishee dhiite lakki abbaa manaa sanarraa adda bahuu hin dandeessu siin jedha wangeelli. Islaamaan garuu furmaata sii kennee jira. Yoo nagaa waliin jiraachuu danda'an nagaa waliin jiraatan yoo waan nyaatu nyaachisuu hin dandeenye waan uffatu uffachuu hin dandeenye bakka jiraatu jiraachisuu hin dandeenye yoo nagaadhaan waliin jiraachuu hin dandeenye furmaanni isheedhaa ka'e carraa ishii gaarii bakka carraan ishii barbaachisu jireenya biraa barbaachuudha jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti boqonnaa 2 keessatti dubbatee jira. Jireenya akkaataa ittiin ishee jiraachisu illee Rabbiin dubbatee jira. Maal jedhe askinuuhunna min haythu sakantum min wujudikum jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka ofii jiraachan jira jiraachisa waan ofii nyaattan irraa jira nyaachisa jedhee dubartoota akkamitti akka jiraachisan Qur'aana keessatti illee nutti himee jira jechuudha. Ammoo akka wangeelaatti olaalle immoo dubartiin uumama dadhabduu waan taateef yaa abbootii abbaa manaa isaanii akkuma isaanitti qabadhaa jedhee dubbata jechuudha wangeelli. Kanaafuuti islaamummaa keessatti dubartiin haqa qabdi rabbiin dhugaa sana jira Qur'aana dhugaa sanatu jira Qur'aanaan murteessin amma gaafa lubbuun keenya du'utti jechuudha. Amma lubbuun keenya du'utti musliimoonni yoo dandeenya waan qabnu rakkina keenya Qur'aanaan murteeffanna. Sanarra darbee garuu
Dingata walitti bu'iinsi kiristaanaa noo dhufe takkaa ollaa kiristaanaa wal dhufe jedhe mana seeraa deeman jenna seera mootummaa jala bunna karaa seera mootummaatiin ne murteessachuu dandeenya. Garuu ammoo muslimni haati manaaf abbaan manaa wal lolan wanti dhaqanii firdi beetii wal dhaabaniif hin jiru quraana qabanii quraana isaanii fudhatanii beekaa isaanii bira dhaqanii qabeenya kunaa jedha beekaan sun quraana kana kun qabeenyi kee tan mana sigaa ilmoo keetiif manatu gaa wanna akkasii jira jechuudha. Akkasii obboleettii kenna fakkeenyaaf namni tokko yoo dhufee haadha keessa biratti daffare akkam akka gochuu qabdu maal akka gochuu qabdu quraanni lafa sii kaa'a jechuudha. Yoo ilmoo kee namni si jala ajjeesuu danda'e akkam gootan dhiistaaf immoo gumaa kaffalchiista moo akkam goota waan jiru quraanni lafa sii kaa'ee jira. Akka wangeelaatti garuu ilmoo kee yoo namni si jala ajjeese wanta ati gootu tokko hin jiru. Yoo abbaa manaa namni si jala ajjeese wanta ati gootu tokko hin jiru. Yoo haadha kee namni si biratti qabee gudeede yookiin ilmoo kee si bira gudeede